Ashamaa akkam jirtu har'a magaalaa Naqamtee waliin daawwan. Akkuma beekamu magaalaan Naqamtee haalli isheen keessa turte beekamaadha. Har'a garuu misoomaan baay'ee bareeddee siidaawwan goototaan miidhagdee jirti. Na waliin gara daawwannaatti. Asirraa yeroo jalqabnu kun godaambaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti argamu yoo ta'u bifa kanaan miidhagee jira. Keessa yeroo gallu immoo karaan galumsa isaa haala kanaan bareedee siidaa kumsaa morodaan faayyamee jira. Bakki kun bakka bashannana hiriyyootaa fi jaalalleewwaniiti. Seera tiraafikaa eeguudhaan haala kanaan daandii qaxxaamureen jira. Kunoo galgalaan kana fakkaatti guyyaadhaanis immoo baay'ee miidhagduudha. Egaa bakki kun kanaan duraa kan inni ittiin beekamu maanguddoo ta'anii fi harmee buna buustuun ture. Namooti bakka garaagaraatii dhufan eessa jirta jechuun yommuu wal gaafatan maanguddoo buna buuftu bira jechuun mudannoo kan qaban danuudha. Amma garuu gooticha keenya qubee afaan Oromoo fi caasluga afaan Oromoo keessatti gahee guddaa taphateef siidaan dhaabbatee jiru baay'ee kana milee namatti horudha. Akkuma isin argaa jirtan gootichi kunis Dooktar Hayilee Fidaati. Akka kanatti akka miidhagu kan gootee mana uffata aadaa fi diikoorii seenaati. Isinis filannoo keessan goradhaa.